Aye, mucatti kulloo sanarratti viidiyoo waraabnaani kulloon warra akkashee warri afaan Oromoo barte anaaf deebii akkanaa deebisaa jiran argaa hin jira jechuudha. Reeshiidhaan maame namni akka kiyyaa arrabsamee beeku jira TikTokii kanarratti. Indee ani yoo xiqqaate koo waggaa lama fayyaa jechuudha la waggaa lama fayyaa. Kiyyaan jechuun jarri maqaa jara faannoo tana hoo sagalee isaanii ageenye. Nuti hin maraanna beektaa uummata keenya nurraa dhumaa jira. Jarri tun nu fixaa jirti. Jara kana waa'ee haramiira keessa galee hoo dhuguma uummata Jimmaa isinif balleessee jira. Yeroo tokko don ta'in yeroo 70 dhiifama naaf godha. Uummata koo qaalii qe'ee koo qaalii uummata Jimmaa ala raase. Kiyya dhiifama hoo naa goote dhiifama naa godhi dhiifama naa godhu baattus akkuma sitti tole godhi ani uummata koo qaalii dhiifama naa godha. Uummata Reeshiidhaan maame namni akka kiyyaa arrabsamee beeku jira TikTokii kanarratti. Indee ani yoo xiqqaate koo waggaa lama fayyaa jechuudha la waggaa lama fayyaa baalageen jechuudha baalageen guddisa badde yeroo kamuu afaan natti dhiqataatuma guddate jiraatti siigalee anaaf haaraa miti arrabni TikTokii garuu maaltu amma fakkeenyaaf akka Oromootti miti kan wal geessanii jirtanu fakkeenyaaf yaa ongidii daqiiqaa muraasaaf Oromummaa nuu kennaa dhiifama warra Oromummaa namaa kennitanu maaf yaa'u ilmaan Oromoo waliin Aleeksii Lubbaa Boorii Kaliifoon immoo Harargeedha. Akka Oromootti dhufanii taa'aa jiru waan ta'eef daqiiqaa muraasaaf Oromoo na godhaati. Akka Oromootti yoo ta'e fakkeenyaaf walloliisni kan dhuunfaa rakkoo hin qabu. Rakkoo kan qabu isa kami? Ganda namaa arrabsuu sababa nama tokkootiin. Fakkeenyaaf Kaliifoodhaan loliisan qaba yoo ta'e maaltu Harargee na arrabsiisan? Indee an mooraalii kamiinan uummata Harargee arrabsa? Mooraalii kamiinan uummata Wallaggaa arrabsa? Mooraalii kamiinan uummata Arsii arrabsaan? Sigalee wama xiqqishuu wayitee de kuuloo Jimmaa wanta xiqqishuu wayitee arraban beekani arrabni maal akka ta'e wallaahi ani jechuudha osoon kiyyaa durii ta'e arrabni maal akka ta'e jarattan agarsiisa garuu amma irratti immoo alaaftinnaa baay'een qabaa jireenya jiraachuu jalqabeera dhiisee waan miidaa dagadheera waan siyaasaa keessaas baheen jira siigalee miti kanaaf isa jarri Oromoo Jimmaa arrabsan qofa dhorkaa uummanni Jimmaan arrabsan min afaan jiraatiin. Kana bakka kanan isinitti akka Oromootti dubbataa jirra yoo ta'eef jechuudha. Kagiyya kan na arrabsan ammallee itti fufu namni beekamtii barbaadu nama beekamaa arrabsa durmaanuu wama jiru nutuma Abiyyiin arrabsinee Shimallis Abdiisaa fa'aa arrabsinee guddanne bar beekamtii kan arganne zimbiloo miti siigalee zimbiloo miti bar Abiyyiin halkanii guyyaa Abiyyiin kun 4 kiiloo baasuudhaaf sabbataa geenya jedha. Abiyyiin kun 4 kiiloodhaa baasuuf alamganaa jirra jedhaa jechuudha. Sobasa ulfaataa kiiloo 100 sobaatiin arrabsaatiyye feemasii taane nutis akkasuma warra akka Salamooniif ganniin illee na arrabsanii yoo beekaman aayidoon kee rakkoon qaban nama dhuunfaan garuu gandatti hin bu'in. Inkirdaada jechuun yaa jimmumaan uummata Jimmaa tuquudha. Fakkeenyaaf abbaa kiyya tuqxe yoo ta'e yookaan immoo fakkeenyaaf kan yeroo baay'ee tuqxanu maanni abbaa Jifaarii miti abbaa Jifaarii. Ani ilma abbaa Jifaarii siigalee abbaa Jifaariin tuquudhaaf miti kanuma tokkuma siigalee garaagarummaa wayii hin qabu. Kana arrabsanu la maammi ammas wantan irra deebi'ee sittimu ammas Kaliifoon akka nama tokkootti Aleeksillee jira namni beekamaan inuma arrabsamee beekamtiin argatama. Gurbaan amma laayikii baay'een qabu viyuu isaa namni ilaalu hin jiru TikTokiin isaa yeroo yeroodhaan jalaa gubataa namni yaadateen kun amma waa'ee isaa dubbatama. Solan jedhama maanni sababa maali sababa kiyyaarraan kan ka'e jechuudha akkasi nutis Abiyyiin arrabsinee yoo feene Jawaar fa'aa qeeqnee nama baay'ee kaan faarsinee kaan arrabsineeti kan feemasii taane kanaaf kan arraba kootii rakkoon qabu gandarraa bu'ani kana qofa wantan jedhu gandarraa haa bu'ani waa'ee sirbammumaa sirbitee yoo ta'e sirna ilmoo namaatiin akka namaatti na gaafattanii naan isinii deebisa garuu jira miti inkaa salaamtaadhaan gaafii na gaafannaani an ilma dhiiraati beektaa. Sigalee qaamaanuu as keessatti gaafa narratti roorrisan guyyaa tokko nama sodaadhee hin beeku. Miidiyaadhaan narratti roorrisanii gaafa qaamaan na argan suuraa naa waliin kaanii uummata anaa waliin adda bahudha sigalee. Roorroo minaamni nama sodaatu miti ani. Walumaa galatti jechi an jedhu kanaa wanni si mufachiise yoo jiraate dhiifama. Hayyee galatoomi. Dubbiin sirna qabdi sila akka gaafiitti yaada kee atis ibsattee isiinis ibsattee namni immoo jechuudha kan biraa dhimma Jimmaa akkuma sana ammoo akka dhuunfaatti waa'ee
ati sirba viidiyoo kee irratti maxxansuuf wal qabatee sirratti yaada kan kaasee jedhe obboleessi keenya Soolanis osoo jiraatee jedhe gaariidha. Sheerii itti godha namni hiriyummaa isaa qabdan wayitan jedhu hedduun keessan koomentii jalatti inni hojii qaba jettu. Isa qofa miti addunyaarra hojjetee kan jiraatu namuu hojiidhuma qabaa. Yeroo arrabaa qofa miti kan bilisa ta'u kan firii ta'u gaafa immoo Jimma tuqee jedheetis yaadetis miti. Kiyyaan jechuun jarri maqaa jara faannoo tana hoo sagalee isaanii ageenye. Nuti hin maraannaa beektaa uummata keenya nurraa dhumaa jira. Jarri tun nu fixaa jirti. Jara kana waa'ee har'a miira keessa galee hoo dhuguma uummata Jimmaa isinif balleessee jira. Yeroo tokko don ta'in yeroo 70 dhiifama naaf godha. Uummata koo qaalii qe'ee koo qaalii uummata Jimmaa ala raase. Kiyya ifama hoo naa goote ifama naa godhu baattus akkuma sitti tole godhi ani uummata koo qaalii ifama naa godha. Uummata koo Jimmaa qofti ifama naa godha. Kan kiyyaa Eristee walitti dhufne qabeenya walitti dhufne qe'ee walitti dhufne kan walitti nu fide dhiiga Oromummaatiin walitti nu fide Oromummaa walitti nu fide. Tanaaf siniin jaa uummata koo jala jirtan hawaasa koo bal'aa qaarii uummata Jimmaa ifama naa godha hoo sinitti darbeeraadha. Viidiyoo sanis asirraa akkan bu'e nan kaasa. Saba koo tuqe taanaan ani uummata koo tuqe taanaan miti uummata Jimmaa nama miiliyoonaan lakkaawwan waan tuquu miti nama 2 nama 3 waan tuquyyuu hojjechuu hin barbaadu waan ta'eef. Nama 2 nama 3 waan tuquyyuu hojjechuu hin barbaadu. Qe'ee koo bal'aa miti. Ulfaadduun jarjaraa jirta namatu jarjarsaa jira. Eerpooniidhaan dhaggeeffachaas tarii dalagaa dhaggeeffachuu dandeessan dhaamsa tokko kan insiidhaam obboleewwan keenya namoota hedduu kabaju jaalladhu. Fakkeenyaaf Ahmad Silallee seenee waa tokko dubbachuu carraan arganne Jooteen illee akkasii namoota waa wayii dabarsantu jiraachuu dandaas keessanuma qofa dubbachaa jira akka isaan illee ittiin dhagahamne waan tokkitti tarii hin baa jirta waan ta'eef wanti insitti dhaamnu dhaggeeffadhu garuu yaada obboleewwan keenya kaasanus wanti insiin jechuu danda'u. Ati jechuudha nama kiyyaa fireendi irraa qabu miti osoo dhuma hiriyyummaa TikTok irraa hin qabaanne namoota isatti siqanuun waan kana dhiisi nama jechuu danda'udha. Because ati kaleessa eenyuun akka turte osoo hin beekne akkuma namoonni waan fedhan siin jedhan yookaan namoonni koomentii jalatti isaa ta'uu gastii irratti waa'ee kee tarii yoo badoo mallee dubbatanii jedhan dhugaadha jedheen fudhachuu danda'a ture. Kaleessa garuu ati gaafa namni rakkatu Oromoo kutaa kamiyyuu osoo hin jedhin hanga dandeessuun jechuudha sii galee maallaqaan yaadaan. Even amantaan illee rakkoon amantaa Oromoo jidduutti yeroo dhuftee jette illee amantaan kee otoo Ortodoksii ta'uu bakka sadarkaati ustaazota gargaaraa turte maallaqaati ustaaza gargaaraa turte hin beekaa bara. Bakka kamittuu Oromummaadhaaf jettee waa iddoo goota waan ta'eef ilmi namaa immoo dogoggoruu danda'a. Ani kanarras irratti afaan mi'eeffachuudhaaf yookaan araaraaf jedhee fakkeessuuf osoo hin taane rabbiitu na beekaa akka kee dhoksuu hin barbaadu waan ta'eef kana dubbachaa jira. Ilma namaatti dogoggoruu dandeessa. Viidiyoo keessa na zeeroon ilaalu hedduun rifadhee jedhe jechoota akkasii sirraan eeguwani. Maaliif yoo hangam aarte yoo hangam mufatte waan dhuunfaatii miti wanti kun waa walooti namni kun nama narrabsine nama waraanne nama najjeefne maaliif waan kana goote jettee gaafachuu nama danda'udha intala sammuu qartuuti attamitti ati jechuudha viidiyoo isarratti goote osoo keessaan hin gaafanne osoo sababa addan baafanne sanuu jechooti na tachirratti fayyadamaa turte ana asirratti yoon dubbadhe barcumarraa kufuun hangaftoof agarsiisudha jedha Oromoon lama of arrabsuu ta'a waan ta'eef inkirdaada sana keessallee anaas na tuquu danda'a jedhee natti dhagahama sii galee kanaaf gannii ko isii sana hanga dandeessuun nu asirratti dhaggeeffachaa bakka dogoggorte sana dhiifama achi wanti biraan jiru ilmi namaatu dhiifama jedhee jennaan rabbiinu namaaf dhiisa waan ta'eef waan tokko wanti sirra ilaalamu hin jiru kiyyaanis obboleessa keetii akkumatu jette maasii irratti yookaan dhimma wayii irratti bakki wal geessan hin jirtu wanti wal qaqqabdanii jettan waa'ee Oromummaaf jettaniiti dhiifama Oromoon asirra jirtan obboleewwan keenya koomentii jala jirtanu dhiifama achi wanti biraan jiru obboleettiin keenya kun tarii Oromummaadhaaf jettee miira keessa galtee jechoota hin taane jettee isin mufachiifteetti yoo ta'e dhiifama jettee walii galatti gaafatteetti waan ta'eef har'aa kaasaatii maqaasii jecha hin taaneen akkuma sana ammoo suuraasii bakka hin taanetti hin fayyadaminaa akkuma Oromummaatti kabaja jaalala isiidhaaf qabdanu itti fufsiisa ilma namaati waan ta'eef kanumaan isiniif dhaamu barbaada ganniin garuu dhaggeeffachaa dhaamsa obboleewwan keenya koomentii keessatti kaasan tarii eerpooniidhaanis dhaggeeffachaa yoo siif danda'ama ta'e akkas godhii kiyyaa waan jedhu tarii sakandii muraasa wayii jettaan jira yoo jira ta'ee jedhe kiyya waa deebisi ganniin dhiifama si gaafattee jirti kan kee deebii kan kee waan jettu jedhiitii gabaabsitee keessaa habaatu kiyyaa kiyyuma dhiifama garuu Ahmadii fi Joote please wayyee maammee itti fufi Abboo kiyyaa ifama naa goota manaaf hin gootu ati amma si balleesseera ifama ishi si darbeera ifama yaa buleessa koo qaali. Maammee ani ganni biraa homaa Oromoo koo ifama naa godha. Ani homaa rakkoon qabu amma an kan naa arrabsuu rakkoon qabu jedheera bara. Anaan amma fakkeenyaaf naa arrabsaa rakkoon qabu yoo dhiifama jettes rakkoon qabu dhiifama si galee
ani gandin tuqaminidha si galee ana fakkeenyaaf Salamoon mucaami fincaani bara sabaatti achitti zammataniitiin dhalatan sun na arrabs yeroodhaan dhufee nama beekaa Oromoo arrabs harmee kee hedduu jaallatta nan beeka maqaa rabbii maqaa harmee keetiitiin si qabe jechan taaneen maqaa namaan na'in please kiyya koo please be respectful maammee koo maal akka ta'e beektaa yeroo tokko an fakkeenyaaf mooraalii kamiin ilma Oromoo tokko irraa Oromummaa mulqa qoy mooraalii kamiin si galee gaafa wal gargaarru Oromoo gaafa waliin qabsoofnu Oromoo gaafa waliin aarsaa wayii kaffallu Oromoo gaafa bicuusii bakka ani bari haadha manaatiyaaf muudii isiidhaaf hin tamachaane harraammaduu hin danda'a deemsisuu hin danda'a abbaa kiyya na dhalcheef haadha kiyya na dhalchiteef muudii isiidhaaf hin tamachaane isiitti hin tolle deemsisuu hin danda'a maaliif ilma namaati waan ta'eef wanti maal FB'n irratti cubsiisuuf yaalaa jiru waan ta'eef qajeelfadheen dhufa goyaal tokko ba'e. Abbaan barbaade yoo yaade jedhamtu si deebisa fataa jedhi bannaate ta'u fataa edhi ta'i wallaahi abbaan fedhe yoo cufee jedhamtu si deebisa ta'u ta'i. Maamee galatoom carraanaa kennite carraanaaf kennite jechuudha. Okay carraa siif hin kenna Alexo xiqqoo hunduma keenyaaf waa yaada ta'u akka yaadinee walitti kaafnee dubbii akka wal dhagaa wal jalaa deemnuuf akka waan furmaata qabu goonuu fi jechuudha. Asirratti jechuudhaan jara hundayyuu keessaan naqee dubbisee waan akkanaa qabna waan akkasii qabna kottaa jedhee dubbachuu barbaadee miti. Jalqabumayyuu ani ajandaa miidiyaa irratti dhimma namoota dhuunfaatiif dubbatamu kana keessatti hin hirmaadhu ofii kootiif illee oofuu hin jaalladhu. Maaliif ajandaa waan jedhamu kana jechuudha namuu wal dhabdee anaaf isa jidduu jiru akka sirna Oromootti akka hawaasa keessatti guddanneetti keessaa namoonni nu walitti siqnu wayii dhufanii waan nageenya jidduutti buusu wayii uumu. Amma garuu guddaa xiqqaa sheekaa qeesni lubni hundi waan ajandaa jaarsaaf jaartii illee miidiyaa irratti dhufanii jaarsummaa dubbatu akka baraatti jiraatta yeroo garii furmaata hin qabdu jechuudha sii galee. Dhugaadha namoonni kun osoo dhuguma akka sirna Oromootti akka sirna safuu duudhaa hawaasa keenyaatti silaa deemu ta'eeti ganniin kun anaan inni fireendiidha jechaa jirti. Mucaan kun yoo dogoggoree jiraate ilma namaati inni ergamaa waaqaa miti ilma namaati yoo dogoggoree jedhe ganniin immoo sarara dogoggora isaa yoo hubattee jette lakkii kiyya wanti kun sirraan eeggamu maaliif akkana goote jettee gaafatteetti hin gaafanne. Kiyyaan immoo jechuudha beettee yeroo isin viidiyoo sana irratti waraabdu maaliif na gaafachuu dhiifte jedhee osoo maqaa isin dubbatin dhaqee keessaan gaafateera hin gaafanne. Jireenyi keenya guutuun laayivii ta'e bara kana keessa jireenyi keenya guutuun paablikii ta'e dhaloota kana biratti jechuudha isinii galee kanaafuu falan qabnu jechuudha. Wanni tokko immoo yeroo dabareen deemaa dhaqu waan inni tolchurra waan inni balleessitu deema jechuudha. Kanaafuu dubbii kana gabaabsinee wal hubannee adeemsi itti fufa. Namoonni kun wal arrabsanus wal cabsanus jireenyi waloomaa itti fufa. Hanga Oromoon lafarra jirutti jechuudha isinii galee. Kanaafuu hanga danda'amee jedheen jidduu kanatti rakkoo uumamee jedhee asuma numa obboleewwanuma keenya sirra jirruun fiiksi goone yoo irra dabarre hoo yaada jedhu yaadeen kiyyaan dhufee ganneetti sheerii godhee fidee jara lameeninuu wanti keessaan dubbanne wanti laayivii irratti dubbanne hin jiru. Rabbiin ragaa kooti jaris ragaa kooti. Isinii galee garuu akka Oromootti immoo jarri hundiyyuu anaaf obboleewwanii miidiyaa irratti wal baranne isinii galee namoota hedduu kabaju jaalladhuudha. Dogoggora jidduu lamaanitti uumamee jedhe immoo isin namoonni asirra jirtan namoonni ciccimoon waan kana kallattii qabsiifnee dogoggora jidduu jaraatti uumame kana fiiksi goonee yoo deemne yaada jedhuudhaa fi Aleeks waan jettutti dabaladhuuti yaada isaanii fudhannee kallattiin gara dhimma keenyaatti deemnaati Dr. Kaleefis waa jedhee jechuudha. Galatoomii maammee edaa battala tokko viidiyoo kubbaan ilaalaa ture. Live irratti kiyyaan osoo dubbatu Abdii Geetaachoo galee dhiisii waan kana maal yeroo ni jedhuun argeera. Ajandichallee sirriitti keessoo isaan beekun ture. Miira keessa galee haasaa ture kiyyaan. Sana booda Abdiinis ni bu'ee ani kubbaa ilaaluutti an deebi'e jechuudha. Jechuun ani walitti bu'iinsuma namootuma dhuunfaa fa'aa hin aareetiin see. Buleetani kanan arge viidiyoo naannoftu wayi. Amma gaa
Asirratti namni baay'een dubbateera na dura. Wanti baay'een ka'eera. Gandaa walitti duuluun, wal arrabsuun, kutaatti gaafa namni dhuunfaa balleessu kutaatti wal gashuun sirrii akka hin taane maal wanti hundiyyuu ka'eera. Sanarra deddeebi'uun hin barbaachisu amma. Namoonni asirratti yaada kennanus ana boodas yaada kennanus kan jarri irratti xiyyeeffachuu qabdanuu falli maalii furmaata isaa. Isa jedhu irratti yoo xiyyeeffanne gaariidha. Akka dhuunfaa kootiitti yaadan qabu. Ganni nama yaada wayii kaastee turte. Miidiyaa hawaasaa kanarratti namoota wal hin beekne baay'ee wajjin wal barreera. Ani Muhammad Aljaziiraa kanani wayye. Koi live irra jira. Miyuutii si godheera itti maddu damma gurguraa siluma jaarsummaa maalii dubbachuudhaaf as seente. Timina. Itti kufeeyyee. Muhammad Aljaziiraa akka dhuunfaattis haa ta'u yaada isaa ilaalcha isaa ilaaleetan gaafa naa ta'u gaafa natti toluun dhaqee follow godha. Feesbuukiidhaan haa ta'u tiktookiidhaan. Naan jedhee na kaasistee beektaa wantoota dogoggoran hojjedhurraas na deebistee beekta. Wanti namni wal barbaadee follow wal godhuu faana kanaatiif ta'uu qaba. Inni itti dhiyaatu nama dogoggore tokko dogoggora isaa fuudhee isa dogoggora sana argine agarsiisuu jechuun maaliif follow wal godhe namni? Okay, itti deebita Aleeksikoo. Hafiizoo koo yeroo tokko dubbatteetta waan ta'eef deebitee seentaa dhiifama naaf godhi hin deebitaate Abdii Geetaachoo keessa seensisee. Maamma Please daqiiqaa 5 dubbadhee bu'uu nama jala. Daqiiqaa 5 jechuun daqiiqa lama leemaan kana ergaa dabarfadheetumaan deema. Hayyee. Dhiifama narraa ta'a hundi keessanuu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kanaan wal qabatu moo yaada biraati? Waalaikum salaam warahmatullah. Ani amma jechuun waan kana wal qabatu osoo hin tahin ergaa gamta namni amma baay'inaan jiruuf dhaamsuma wayii dhaametuma. Miyuutii godhadhu obboleessa kiyya. Maaliifi ajandaan tokko yeroo wanni tokko goolabamuuf deemu tasgabbaatti baay'inuma namaa qofa laaluun keenya gaarii miti. Miliyoonni maa asirratti nun daawwatin. Ilmi namaa kalibba kalaqqasuun baay'ee gadda hin jetti warri suni. Onni irraa yoo boo'an golgaan ijaa'imimmaan hin dhorku. Namni fedha yoo qabaate namni lama sadis yaada kee yoo dhaggeeffate bu'aatti jijjiiruu danda'a. Kumaatamna sirrii lakkoofsaan callisee ajandaa dhaggeeffachuuf kan taa'u taa'ee dhiisee waan jijjiirama qabu miti waan ta'eef yaada keenya gargar hin qodnu attenshinii keenya na of qolchisiisuuffachuudhaaf miti kabajaa guddaa jaalala guddaa siif mootii koo. Gabaabsee xumuradha. Yaayee xumuradha. Abdii ergadhu Abdii Geetaachoo itti fufi. Egaa akkasitti wal gorsinee dogoggora keenya bakka kanatti dogoggortee taakaasii waan akkanaa dubbii kanaa dhiisii waliin jechuutu dandeenyu finnee asitti wal afarsina sii galee. Dogoggora nama tokko isan dhageenye dhageessisuu ajandaa babal'isuu ammoo tiktookiin kun xiqqoo pilaatfoormii jiran keessa rakkinni isaa maalidha? Dubbachuu dandeenyaan inuma hojjettaa asirratti wanta barbaadde karuma sitti dhufe haasofta jechuudha. Amma gama biraatiin yoo deemte barreeffamni kee ilaalamaa yaadni kee ilaalamaa salphaa miti jechuudha akka tiiktookii kanarra. So hundiyyuu irratti hirmaachuu danda'a isa kanatu babal'ise. Egaa amma maaltu ta'uu qabare boris wanti kun akkasumaan oo deemaa namoota waan kana godhanu akkam gochuu qabnaa isa jedhu irratti yaada dhuunfaa koo kiyyaanii miira keessa galuunsaa qiiqii keessa galee erganaa dabalee dubbachuunsaa illee sirrii miti dogoggoreera. Kiyyaas gaafa inni dogoggoru namni biraa kutaa isaatiin bakka inni itti dhalateen sababa isaa arrabsee fi dogoggora isaa wajjin warri isa deeggaranus kiyyaasii wajjiniin jirra. Bagatti cabsite warri jedhanus dogoggoraniiru. So namoota waan kana addatti immoo ajandaa godhatanii gandaan akka namni wal qoodee wal arrabsu. Modereetara siif kenneera nama maqaa kee dha'e adaba qabsiisi. Nam tokko maqaa namaan dhahinaa kabajaa bifa qabuun seeraan yaada keessan ibsadhaa dhiifama waliin obboleewwan kiyya. Nam tokkoyyuu jecha hin taane jedhina kutaa kamiyyuu ganda kamiyyuu
Be respected guys. Alex konu gabaabsi. Hayyee. Namoota gandaan akka namni walitti duulu wal arrabsu wal cabsu godhan kana fakkeenyaaf Soolanfaa haa ta'u